Arras wantan baay'ee jaalladhuu fi na fayyade tokkon isinii qabadhee dhufe isinis warri mana keessattis ta'e hojjetattanitti fayyadamuu barbaadan akkasuma ala yookaan suuqirraa bitachuu barbaadanii kana Google irratti gaafa sarchii gootan ilaaltan namoota hedduun akka jaallatanii fi akka daawwatan akkasumallee faayidaa biraaf akka oolu nama baay'eetu dubbataa jechuudha. Innis maalee yoo jettan haga dhumaatti kan wajjin turtanidha yoo ta'e carraan kun kan keessanii akkasinitti fayyadamtaniif akkasin jaallatanii anabdiin qaba. Bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa ta'u hordoftoota keenyaa qofsaalii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti TV dhufeen jira isinis baga nagaan dhuftanii jecha haratatanii warri dhuftan subscribe gochuun akkasuma please video like gochuun irraanfatina share gochuu fi asaabastaayee keetti keessan waan beektanii mudannoo muuxannoo keessanii fi gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuudhaan haga xumuraatti na wajjin tura isiniin jaa. Akkuma argaa jirtanii gara viidiyoo irratti hundeebi'ee wanta asirratti argitan kuni tokko tokkoon isinii hima viidiyoon illee ifaadha na caqasaara deebii kuni kokonaatii qibaatiidha. Isin waan qabda walitti mattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kun immoo isaa avokaadoo jechuudha qibaatii avokaadooti. Isin bakka kana weeraa zayitiillee fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraa mooyyeetti tumuu barbaade ani har'aa isin maashinittis daakkachuu kan immoo akkasumatti walitti maktaniis itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii wantoota arfan kana keessaa tokkoffaarratti kanaan amma mooyyeetti naqeetumaa jiru kuni faayidaan as keessa jiru viitaaminoonni as keessa jiran guutummaa guutuutti akka keessaa bahanii fi mooyyeetti tumeen jira jechuudha. Abasuuda gurraachadha inni. Abasuudni gurraachi waan baay'eef akka fayyadu dhukkubbii mataa akkasumallee gogiinsa garaa fi kanneen biroo fi akka fayyadu ogeessonni yookaan dookteroonni hedduun isaanii ni gorsu ni dubbatu jechuudha. Itti aansuun akkuma argaa jirtan maxabashaa istoofirra kaayetiin jira. Isinis waan qabdanii waan kanatti ho'isachuu kan hojjetachuu dandeessan qopheeffachuu dandeessu. Jalqabarratti kokonaatiin itti naqaa yookaan kokonaatii jechuudha kan inni maxabashaa kana keessa buusaa jiru. Kokonaatii yeroo ammaa kana hin qorrana bira qorra ganna waan ta'eef amma hin jabaata. Yeroo bonaa garuu kokonaatiin baay'ee ho'a waan ta'eef dhangala'aa ta'a. Amma waan jajjabaatee kanaatti kireemii ta'ee jiruu fi jalqabarra maxabashaa kana keessatti kan ho'isee kokonaatii jechuudha. Kokonaatiin erga gara akka kanaa yookaan qibaatii dhangala'aatti jijjiiramee haala kanaan ho'ee booda kuni avokaadoodha. Qibaatii avokaadooti. Isin immoo bakka kanaa oliif ooyilii yookaan weeraa zayitii fayyadamuu dandeessu. Baaziliinii qibaatiiwwan isin bira jiru qibaatii garaagaraa kan rifeensa keessaniif ta'u fayyadamuu dandeessu. Ani warri kun baay'ee kan na fayyadan viitaaminoota garaagaraallee kan of keessaa qaban rifeensa dadhabaniif caccabanii yeroo gabaabaa keessatti akkasumuu fi dheerinaafis ta'e kanneen biroodhaaf guutummaa guutuutti faayidaa guddaa akka qabu guutummaa guutuutti itti fayyadamees beekaa. Har'a qofaa misira deddeebiitiin itti aansuun immoo kun abasuuda gurraacha jechuudha. Abasuuda gurraacha mooyyee keessatti tumee jira maaliif viitaaminiin keessa jiru seera qabeessan akka keessaa ba'uu waan hin barbaadee fi maashinitti illee daakuu dandeessu rakkoon qabu siniin jedheera. Inni biraanii kun roosmeriidha. Roosmerii kana dhiifama. Roosmerii kana gogaa sammuu ji'aasaa fayyadamna jettanii please viidiyoo haga dhumaatti gaafa daawwattanii booda wanta inni irratti hojjetin wanta inni dubbatiin otoo gaafattanii baay'ee natti tola. Maaliif roosmerii kana gogaa sastee ji'aasaas ta'e faayidaan isaa tokkuma rakkoon qabu waan qabdanitti fayyadama. Warri gogaas ji'aas manaa qabdanii tokkumaa siniin jedheen ture. Egaa akkuma argaa jirtanii asabuuda gurraacha roosmerii fi kokonaat ooyilii avokaadoo ooyilii walitti makee wanneen kana arfan walitti ho'isaan jira. Istoofii akkuma argaa jirtan miirra kaawwachuutti hin jira'anii isinillee akkasuma miidiyeemirra kaawuu qabdu. Maaliif kun nyaata miti waan ta'eef waxii miti seeraan akka takkattakuun barbaachisu ho'isuu qofaadha. Jarri viitaaminiin tokko tokko isaa keessa jiru walitti makamee walii akka galee faayidaa akka kennu waan hin barbaadee fi kanaafuu hin ho'isi gadis bu'aa olis kaasuun taane miidiyeem irratti ho'isuu qabdani. Amma kana haala kanaatiin walitti ho'eetu bifa bareedaa ta'e qophaa'ee jira jechuudha. Istoofii irratti hojjetachuu baattanis immoo bishaan danfistanii jala keessanii qodaa kan biraatti immoo wantoota kana walitti maktanii jira kaa'uun istiim godhachuu dandeessu. Rakkoo biraa hin qabu. Amma qodaa kanan qabaa jechuudha. Qodaa kanatti naqachuutti jira. Baay'ee waan akkasii yeroo hojjetattanii qodaa laastikiitti otoo naquu baattanii baay'ee bareeda. Maaliif faayidaan achi keessa jiru paaworii isaatu qannas yookaan humna isaatu gadi bu'a waan ta'eef qodaa cabu yookaan immoo waan akkaan itti fayyadamaa jiru kanaatu argattanii baay'ee bareeda. Hin jiru taanaan garuu waan qabaniin gabaaba waan ta'eef laastikiitti illee naqachuu dandeessu rakkina hin qabu. Kana hojjetattanii ol kaawwattanii amma ji'a isin barbaachisan amma keessaa dhumutti yoo fayyadamtan rakkoo tokko qabu. Hinumaayyuu caalaatti faayidaa yookaan viitaaminiiwwan as keessa jiran rifeensa keenya baay'ee faayidaa olaanaa akka kennan taasisaa deema malee rakkoo tokko hin qabu hin tabalaasha'u.
sodaatinaa hin ture ittiin fayyadamuu rakkoon irraan gahaa jettanii akka sodaanne inni kan biraan akkamittiin fayyadamtaa fi agamitti itti fayyadamna kan jedhu anuma wajjin kan turtan yoo ta'e subscribe gochuullee raanfatina ashumarraanii yaadannoo ani amma kana guyyaa 3 kaa'ee guyyaa 3ffaa boodatti fayyadamuuf deemaa jira. Sin guyyaa 3 suu keessa rakkina tokko hin qabu. Yoo isinii danda'ame torbanitti rifeensa keessanii waan ta'u otoo fayyadamtanii baay'ee tokko filatamaa fi bareedaadha. Akka inni godhutti ani rifeensa koo torbanitti kan ammeeju torbanitti illee wanta rifeensaaf ta'u kanan itti fayyadamu. Akkuma argaa jirtanii bifa isaa haala kanaan jijjiirratee qophaa'ee jira. Itti aansuun laastikii kana na barbaachisaa hin qaba. Isa booda kuni kilaasikoo keessa waan ta'eef wantoota na barbaachisan kan akkuma argaa jirtanii carqii diimtuu kana wantoonni as keessa jiranii roosmariis abasuunni akka keessan buune hin barbaadu qibaatii isaa qofaan baafachuu barbaade jechuudha. Kana shiyyanii irraan bitee guutummaa guutuutti kanarra keessaa kana walumaa galasaatti kana shiyyanii irraan orderii godhadhee jechuudha. Isinillee warri suuqii deemuu barbaadan dandeessan suuqarraa warri shiyyanii irraas ta'e waan isiniif ta'u haalatti jirtanii waan mana keessan keessaa mijeeffachuu dandeessa. Kana sana isiniin jechuu hin danda'u soorii. Egaa akkuma argaa jirtanii amma kana immoo itti fayyadamuuf qophii xumuree eegalee jira jechuudha. Baay'ee rifeensa keessa walirraa hirtanii seera qabeessa wanta itti fayyadamtan viitaaminiin achi keessa jiru gara rifeensa keessaniitti darbee guutummaa guutuutti akka fayyadu gochuun dirqama keessanii isinii jechuudha. Ani garuu kan istishuwaarii godheen jira. Istishuwaariitiin hojjedheera rifeensi koo kana luucaaf miti warri haaraa taatan dhuftanii luucaa moo akkamii yoo jettan akkasii miti rifeensi koo baay'ee jajjabaataa fi gardaaddaasiin jedhamu garuu akka asirraa kana miti jechuudha. Kana istishuwaarii godheen jira torban duratti har'a torbee tokko fixee har'a kanatti fayyadamee miicuufiin haala kanaan eegalee jira. Ammallee turtiin keessa naga xumuraatti na wajjinaa ta'u homaa tokkoyyuu nu fayyaduu didee waan nuti hin fayyadamne jiru goonii dadhabnee nu dhiisaa nu sobiinaa nu shawwadiinaa nu dheeressinaa nu gabaabsinaa warri jettan sorry guys in dogoggorina murteessaan akkaataatti fayyadama keessaniiti. Rifeensi dheeranne rifeensi guddaan rifeensi jijjiiramni hin jiru. Akkasuma immoo wantoota garaagaraatti fayyadamuun dura jalqabarratti rifeensa jalqaba intinaansa xiyyoon isaallee lakkuu qabaachuu danda'a. Rifeensi lakkuu qabu guddinni rifeensa keenya akka qisaasa'u yookaan akka dheerannee fi saaxilaa jechuudha. Isa kana duubaanis fuulduraanis qixa lamaaninis wal qixxeessuudhaan rifeensa keessa yeroo yerootti irraa kukkutuudhaan kunuunsa gootanii fi seera qabeessaaf akkaataa jedhamtanii yeroo itti kennitanii gara bal'attanii kunuunsitan taanaan baay'ee tokko jijjiirama akka qabu ani ofirratti waan argeefu ammas taanaan warri nuu ta'uu didee jijjiirama dhabee jettanii ana biratti fudhataman qabu dhiifama naa godha. Akkaataatti rifeensa irraa kukkutanii eessatti akka irraa kukkutan maal akka ta'e warri barbaadan haaraa warri taatan jechuudha. Gadi buutanii viidiyoon kanaan dura hojjechaa ture guutummaa guutuutti ilaaluu dandeessu. Ka'umsi koo eessa akka ta'e rifeensi koo akkam akka ture maalirraa kan ka'e akkamittiin akkanas ga'e guutummaa isaa dubbadheera. Kan irraa hafe immoo fuulduratti kanaan isinitti himu ta'a jechuudha. Karaan irra dhufee baay'ee fagoo waan ta'eefu har'a garuu haala kanarra gaheetiin jira. Isinis wanti sinarraa hawwitan kan akkamitti akkas goote kan jettan yoo jiraate wanta dubbadhu haga dhumaatti caqasuudhaan seera qabeessaan haalaaf siistemaan itti fayyadamu kanatti kan fayyadamtanidha yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti waan barbaadanii jijjiirama akkasiin argattan ani shakkuu ittiin amanaa jechuudha. Dirqama osoo hin taane warri sobadhaa kun akkasiin godhu kun uumamaa kun maali jettanii akka hin dogoggorre shawwadamina yeroo keessanittis fayyadama. Akkuma argaa jirtanii kunoo kanarra gahee jira jechuudha. Suuraa jettanii rifeensa kan buqqaanee kan ciccinne akka maaliin taaneefillee of eeggannoodhaan jechuudha. Jalqabaa gadhumaatti harkaan qaqqabdanii sukkuumuu akkasumallee yookaan immoo massaajii gochuudhaan haala kanaan itti fayyadamuu qabdu. Maaliif akkuma isiniin jedhee viitaaminoonni qibaateewwan sana keessatti hojjetamee gara rifeensa keenyaatti darbee seeraan hojiirra akka oolu yookaan immoo faayidaan isaa gara rifeensa keenyaatti akka darbuu fi waanuma qibaatiin kun rifeensa bareedaa kun gaariidha jedhamee fi miti kan inni fayyadu jechuudha. Murteessaan akkaataatti fayyadama keessaniiti. Bakka tokkotti dibdanii bakka tokkotti dhiistan duubatti dibdanii fuulduratti buraan burree kan gootanidha yoo ta'e rifeensi keessan akkasuma wal caccaalaa amala dhabaa ciccitaa wanta nama jibbisiisuuf nama dabbaru ta'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu of eeggannootiin itti fayyadamuu qabdu obsaa fi gara bal'inaan jechuudha. Akkasumallee yeroo itti kennu chaalenjii yookaan immoo isa torbanitti yeroo kam miicuun qaba akkam gochuun qaba maal gochuun qaba kan jedhu anamma
Pirogiraamiin qabaachuudha guyyaa tammiicuu maal akka fayyadamuu qabu haala mijeessee qopheesseeni torbanitti yeroo tokko miicaa haga torbanitti akkamittiin akkan ture akkamittiin akkan itti fayyadamaa ture dibata akkamii akkamitti shaamboo akkamii akkamittiin akkan miicaa ture gadi fuutanii viidiyoo ilaaluu dandeessu fuulduratti illee karoorriif kaayyoon ani qabu kanuma jechuudha amma gara walakkaa irra gaheetiin jira isin haga ammaatti kan na wajjin jirtanidha yoo ta'e akkasini galee akkasuma hubattanii akkasini itti fayyadamuuf illee jarjaraa jirtaniin abdiin qaba haala kanaan itti dibduu qibaatichi baay'ee tokko namatti tola foolii isaallee foolii badaa miti kana otoo miiciin dura jechuudha kan isin itti dibdanii yeroo baay'ee nan dubbadha garuu koomentii namoota tokko yeroon dubbisu akkamittiin erga miicamoo otoo miiciin duramoo maal kan jedhu seeraan caqasaa iddoon kukkutiina nu fayyada nu barbaachisa wanti kun nuuf galuu qaba nuufillee ta'uu qaba yoo jettan haga xumuraatti seeraan daawwachuudha kan isin qabdanii kan isin irraa eegamu jechuudha kabajamoo daawwattoota TV qofshaalee kana fakkaataa isinillee yaala haala kanaatiin warri hin beeknellee baradha rakkoon hin jiru wanti hin baratamne hin jiru hin sodaatiina gamatti ilaaltanii ulfaataa hin jedhina kan kokkasin ta'u jettanii abdiin kutateena nama kamiifuu tokkuma kenne garuu murteessan akka abbaatii akka qabata abbaatii waan ta'eef rifeensa dheeraas gabaabaas maalis qabaadha bakka jirutti kunuunfachuu bareeffachuun kan keessanii jechuudha dirqama keessanii haala kanaan masaajii gochuudhaan anamma garasiin bakka sadii garanaan bakka sadiitti hiree jechuudha akkuma kanaan dura isiniin jedhe wanta rifeensaaf ta'u ergaan mataa kootti dibee booda akkasitti yoon dhiise natti ulfaata akkasitti bakka sadii bakka lamatti yoon hiree naaf salphataa jechuudha natti ulfaata yoon jedhu mataan natti ulfaata gaayis hojii isaa toon taane mataa kun natti ulfaata amma ofirraa miicuutti jechuudha innaa kanaaf isinillee isaa akka kanattis fayyadamuu dandeessu inni kan biraanii rifeensa quxuxurii fa'aa hojjennee achitti yoo itti dibne maal rakkoo qabaa jettanii kan gaaffii gaafattan jirtu ani isa kana isiniin gorsu maaliif hin ciccita waan ta'eef ciccita hiikamaa isaatti kan isin waanuma kamuu fayyadamuu qabdani akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin xumureetii jira gamasiis gamanaas xumuree jira qibaatiin koo kanatti galee jira isarraa fi asuman deebisaa jechuudha qodaa kana maaliif viitaaminiin as keessatti hafe waan ta'eef hamma torbanitti bakka kanatti deebisee torban immoo waan biraattis fayyadamuu danda'a idoonnoo hin beeku guyyaa sanaan nu gaa'u kana garuu haala kanaan deebisee qadaadeen nan kaawwadhaa jechuudha ergan kaawwadhee booddee amma maaltu naafee laastikii yookaan feestaalee kanaatti itti marii daqiiqaa 30-40 tursee booda nan miica egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaataa aga ammatti wanna hordoftanii wanna wajjin turtanii wanna dhaggeeffatanii fi hedduu galatoomaa please viidiyoo laayikii sheerii akkasumallee gaaffii barbaadan gaafachuu fi maal jechuu akka hin irraanfannee meeshonni koo kana fakkaatanii amma kana miicee xumuree sadarkaa kanarra ga'ee jira. baay'ee bareeda otoo keessa jiraattanii otoo ana ta'ee nama jechisiisaa jechuudha wantichi carraa fi siistemni haalli kun akkasiniin dabarree obsaa fi intinaanitti fayyadama gara badhadhaa yeroo itti kennaati seera qabeessaanii itti fayyadamaa warri rifeensa keessan kunuunfachuu barbaadanii kun rifeensa caccabee rifeensa buqqa'ee filamuu didee dheerachuu didee maal ta'e jettan hundumaa fi qoricha gahaa kan ta'e jechuudha viidiyoo kutuuf hin deema maaliif hin dheerata waan ta'eef isin garuu haga xumuraatti kan daawwattan yoo ta'e kun isinii fi faayidaa guddaa akka kennu barumsa guddaa akka irraa argattan abdiin qaba qibaatiin ani itti fayyadamuuf qopheeffachaa jiru isaan kanaa jechuudha warri isaan kanaan qabnes immoo dibata kan biraa itti fayyadamuudhaan haala kanaan xumuruu yookaan immoo chaalenjii bifa kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu isinin jaa kabajamoo daawwattoota TV qofshaalee inni kan biraan dhumarratti isinin jaa'u warri lakkoofsa bilbilaa na gaafattanii dhimma rifeensaa